yeroo fadhees na iitaha akkaan ifi fadhetti ajajachuu hin danda'u. Tana abarraadu xiitii afurii miila kana seenee. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Ani maqaan kiyya Magartuu Abdallaa Argaayaatiin jedhama. Ana Haramayaa dhalattuu magaalaa Addeelleeti. Amma akkaniin jiraadhu irreessa. Arraan tan obboleeyyiin kiyya kunillee na biratti ergamanii wanti isaan na biratti ergamaniif seenaa kiyya waan amma dura ta'e akka ammallee ejjuu hin dandeessu sababuma haajaa waan taateef dhaabbattee isin hojjaa viidiyoo kana waraabaa hojjeta malee dhaabbachuu hin dandeessu miilasii balbala iciistii gatteessi. Dhimma dhuunfaa kiyyaatiif yookiin dhimma maatii kiyyaatiif osoo hin ta'in saba Oromoo bal'aa kanaaf Oromoo fi Oromiyaaf jecha ani intala dubaraati. Daa'ima amata 14 hin guunne yeroo san keessatti dhahame wallahi balaa guddaatu narra ga'e garuu maaliin godha waan saba kiyyaatiin waan obsa dirqama lammummaa kiyyaatiin baadhee waan hin ta'eef kanaaf lammiiti na gargaara waan biraa isinirraan barbaadu wallahi an dhimma wallansa kiyyaa bicha akka hiriyaa xiyyaatti taphadhee